كان غير كاميرا نرجف كالي ربي كاميرا نرجف هيا سي ما كاميرا نرجف سي في مش كاميرا نرجف أمنيس أكس إربوتي وانسينك أبسيسي أكس إني دوغونغورا كي كوننا نبيت نقاس نبيتها متيدي تنافو تسجبويتي أتلين خالد irraa kafaladha maaree kana dhiistee jechuudha sababni mucaan kun ol bee dhiifama si gaafachuu jira nama saaditanii afur isaa hojii dhaabbatee yaa'ii godhu annan biyya kurjii ammoo tamam an dhiifama si gaafachuu sana sodaas fakkaatee qaalit wallaahi billaahi ganaa arrabooda anaan gartee bakka ati jirtutti si barbaadin bakka jirtus tirfa na jaraan baatu magaalaa kana keessa waliin jirra waan ta'eef neela harta katti baatu bakka feeti geessime bakka namni beene bakka bineesi garullee geessi yoo bakka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhufnee jira dachaanii jira maan dachaatin jechuun kasan oolama kun ana arraan tana anaa fi abdii wal bira mul'anna salaamtaa gaafadhu abdii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shama arkafnu daawwattootaa fi kabajamtoota urjiitu bakka nagaa fayyaa keessan jirtu salaamtaan ta'in tan onnee rakkaati bikka jiru sin akka qabu sin jenna eegaa irratti hibinee dhufnee jirra gaa daawwattootaa fi hamtoota urjiileen arraan na bira dhufte jechuudha akkuma beektanitti gaa Mustafaan Khalid harka jechuudha. Edaga asuma akkuma eedas na bira dhufanii gaa dhiifama na gaafatanii walleenuu na bira deemanitti walleenuu inni Mustafaan gizee bikka hojii deebi'ee bikka hojii irraa gizee deemu qabannatti fakkaatte gaa'e qabame Mustafaan Khalid bikka inni geessallee hin beekne walaa mana isaallee hin geessine bikka inni geessan agarree jawwaalli isaallee cufaadhe laan gammaa Khalid eega ganamarraa eegaan fiidiyoo inni gadhiise galgalarraa arke guyyaa fiidiyoon gadhiise arke zidduu telefoon irratti dawwal jira cafaqu jira gaadaawtota yoo hamtoota ta'e telefoon isaa cufaadha bikkenni geessallee hin beeku jechuudha gaa ni beektan jechuudha wanti abdii matitti argamu yaani yooni fi bakka inni geessan beekee jeeti ana mallee lolaaf osoo hin taane nageenyumaa fi isa barbaadu jira bakka geessan osoo naaf hime an nama dhaqee jechuu maaliif qabdee sababni maal dhiifamsi gaafachuu jirra sitti belleessini jennee dhiifamsi gaafachuu jirra dhiifama yoo nu godhuu baattes khalaas akkuma dhiifama nu godhuu jiddisanitti nu laa hafi malee khalaas maaliif isa kana qabdaa jechuumaa fi waan bira saneecha malee mush waan biraatti lolaaf isa barbaadu jiru ammallee abdii akkasumatti jechuu akkuma reemsa sanjee san dhugaadha lolli nuun ta'u wanni isin jidduutti dubbachuu jiru sababni maaliif qabime dhibee maaliif qabime inni gaa waan jeni beektaa miti kuno galgala kanallee jechuu fiidiyoo takka tareemta gadhiisan gartee jirta guyyaa gadhiisanis aywa afaan lasqaatti godhee jechuu akka inni dubban lasqaatti godhee cal godhee jechuu maaliif sanundaa maaliif goote wabbalessa xiyyaafantee kam godhu deemta Khalid garuu Atika kati garana August khana ya Khalid na isjiya non ifum si gaafatu jiru ha nageenyu nu jitu buyet sino laaftin si laaf nu fimi attana nan tara barbanan kuno tetis argu jirta mush aniti do gore isati diya sandu gara kase tas gabay hillolini wala araba takkalleen jenin Khalidin nuti nagee buusu dhaaf wanti jechu jir nagee buusu dhaaf olbaani video maru jirmali hanga dhiyo tana hunda ha nagee buufnu dhiifama jettanii gumee qolbaatanii gaafatan Khalid qubaan qaba video gumee gadhiiftanii fi gaa Khalid didee jechuudha araaramu didee jiran gaan Mustafa irraa kafala dhutakkatti hin araaramu jee jira gaa yaawtota yoo kamtoota khiyya edallee bikka araaramaa seerratti yaa miin akkuma si fayyifanne Khalid illee fayyifannaa nu yaa miin aywa namoota garaatu kulu dhadhiifama olii godhee akka guutuu jiraatu inni isa wallaaleeti arraantana jechuun Mustafa qabee Mustafa bakka dalagaati deemu isaa jechuun fi ifraa quban qabu eeggatee inni daawwanii dhufuuti deef isaaf qashatee taa'u jiru duraan eega waan magaraa waan magaraa qabatee taa'u jira malee ilaan gammaan tanaa gaa hin beenu daawwattoota kamtoonni bikkenni geesse bikkenni hin beenu ilaan gammaan tanaa wallaahi mana inni geessallee hin beenu nuti mana bikka biraa geesse mana isaallee hin geessan jechuudha gaa Khalid garaa keessa qabateetu magaa dhiifama hin godhuuf hangaan isarraa kafalu dhujee takka garaa keessa jira gaa qabee Mustafaadhaa cafaqu jira arlee kun agartanii jirtanii lasqaa baanii dheeti cafaqu jira jechuudha mucaa sirri jechuudhaati mucaa nama akkanis godhe nama akkas godhe himi leennoo inni kun eega dhiifama si gaafate ol bee Khalid dhiifama si gaafatu jira uummanni kuniiti mucaa kana ati Khalid ifi kakaasu jirta jara kana ati nama ilmaan guddifatotte nama ilmaan guddifatoo nagaan jiraatu yennaa eeggannu wallaalee gaa Khalid akka inni beeku deemu wallaalee abdi dhagee akka inni beeku an nama garteemi isa wallaahi billahi jiruu isaa isatti hadhiyeessu tasgabbaa'u qabda mush osoo lolaan osoo taane urjiin gartee garaa gubbatuuf yeroo hunda fiidiyoo irraa maree akkas godhu jira fiidiyoo akka irraa marre osoo kaameraan ishee kallee hunda dhageessifuma tasgabbaa'imee lolli waa takkan fidu ni beektaa miti siistamaan deeman sammuudhaan deemaati le'innu nuti nagee wal jiddubuuf nanneeti afaan banu jiran gadhiyoo tonaa hunda ol baaneeti asirrattiiti Khalid ammoo warra gaa na didee jechuudha edallee naa dhufu didee ani dhiifama narraa ta'e hin dhufuu naan jeegaa edallee kuma gartanitti fiidiyoon cheenaal kiyya isin gadhiise jechuudha daawwattoota kamtoota kiyya
gaa didee jira gaa nama didee tokko dirqiidhaan nama hangaan irraa kafaladhu jee tokko dirqiidhaan akka akkaan qabee fitu hin beekun illee daatota kamtoota kiyya mee karaan kun karaa sirriitti gaa wanti dogongora irraanne kaayilleen dogongora irraa ta'e gaa mee nuufi yaada keessan koomenti jedhan nu barreessan isiniin jaadha yoo nuti balleessine isinii balleessee Ayyaani garte kuno yoo namni isa dhiise nama dhiise gabbaa'ati loli wanni isin jidduu deemu jiruuf akka isin lolan finnee akka loli ati kabajaadhaaf wanti jette sodaatti fakkaatti nama amma sodaa miti anammoo wallahi billahi haali jechuun ilmaan qaba bari ilmaan gutta biyya tana keessatti ilmaan qaba an bara takkittiidha an isa akkati wanni isa qabe bara akkan isa jala namni fin biya yoon isa khaafa dhiyaa khaalid siifin na khaasu jira asitu kuttin jiru gaafa ni khaalid ati rabbiin ijaalis nagarsiise na dhage qoy an mee baji la ati lolin badiin qabdu ati lolin ani bari isin tasgabbeessun isin jidduu deemu jira miti wanni loltuuf hin jirtu tasgabbooyte kabajumaan akkuma kabajaadhaan dhiifama gaafattan san ol baanee dhiifama nu gaafattan sanitti arrillee barullee kabajumaan khaalid gadhiisu ta'e Mustafaa irraa kafaladhu malee jettee gaa atii kun khaalid na dhageemme atii kun nama ilmaan guddifatu ifiif akka sittin kakaasin meeti laa ati bara timmaa akkatti itti as baafnaa na dhagee siistamaan baafnaa siin jee barra lola dhayiisuu qabda hojii hin lolinii siin jeera lolli waa takka faayidaan qabu siistamaan sammuun deemee ilmi namaa sammuudhaan anamma na dhagee daawwattotaa fi kamtoota akkuma beektanitti an akkumaan isin jee fiidiyoo tiyyata dura asirratti walaa khaalidii walaa Mustafaa walaa urjiidhaa ija mirgaatii fi ija bitaati isaan hundinuunaaf tamam an isaanis walitti araarameen jira araarama gaa rabbi jecha eeganu araarama jaa walitti araarame isaan kana qaali ga'aare jira nama miidhame tokko dhugaadha miidhame hangaa irraa kafaladhu akka arsine beeyne tokko nutti aare beeyne nutti mufattee kalaas dhiifamu nuuf godhii oomfin tarabbiitii rabbiin si qabnee rabbiif jecha nuuf godhii jennee akkasuma daawwattoota illee fayyifannee jira dhiifamu nuuf godhanne isaallee dhiifama gaafannee jira isas dhiifama gaafanne akkasumatti illee waliin dhiifama si gaafanne dhiifamu nuuf gootee jirta namni sammuu jaatu tokko namni sammuu walti layituu jechuun dhiira waan ijaanii fuun dhiirti jechuun waan namni jeen takka yooniif wanni sun waan baduu taates ifiraachi laatee yoon waan fakkottuu waan bireetus ni beekti. Meesh maali jennaan nuti dhiifama gaafachuu kana waa billeessuu fimoo yaani waa tolchuu fi nagee nageeyni akka hin jiddu buubar isin dhiifama gaafatanii miti. Manguddoon nutti erganii manguddoo qarachuu jira. Manguddoo nuu beenne waree abdeera telefoona kaasu dee kaasee tamaa hin dhufuu nama dhiifama ta'e natti naarin ijeen isaan. Sanun dah gootee bati edaan Mustafaadhaaf gaasaa iddoo mi'a fudhaa dhaabbattee isee eegu jirti. Mustafaa waata kan godhu ilmaa Oromoo kunillee miidhama warra geessu Mustafaa akkasitti cafaqu jira arrabaa kunoo qabattoo baafatee qabattoodhaan akkasitti dugda keessatti tumu jira jechuudha. Khaalid baga gootee baga tumte baga anarrillee saabiqiyyaa atilleen saabiqiyyaa isaanillee obboleen kiyyaa atilleen obboleessa kiyyaa ni beeytan jechuudha. Tanaaf daawwattoota kamtoota kiyyaa nagaan isaan jidduu buusiitan uummata kana deemu jira laakiin Khaalid na dhagahuu didee gaagaraan na gubatee jira hangaan irraa kafaladhu takkatti hin araaramuu jee didee jira Khaalid akkuma beektan san irratti akkuma eeda viidiyoo irratti dawalee amsan na didee dhufuudha. Hilaan gammaan tanaa jawwaalli isaa cufaadha. Bikkanni geessallee hin beeku bikkanni jirullee hin beeku. Jaartii isaallee dhaqeetiin gaafadhe inshaallah bikkanni geessoo beeku taate jaartiin isaallee dhaqeetiin gaafadhaa daawwattoota kamtoota kiyyaa mee akka kun yoo sirrii kuni isiin yaa'ii jibbansaa fi dhiibama gaafachi jira amma yoon yaa'ii barbaadee barman isaa kan karaa beeku ilmaan isaa san tokko tokko laala gatar wallaaleen jaartii isaa san san keessaa baasu wallaaleen jaartii isaa tunarratti gatargee alatti garteemi kararratti si gabbaasa. Annama garteemi an nageenyaan jutubbu jetti nageenyi barbaadu ammallee naguma buusuuf wanti ijee malee urji ammaan booda ol beeti yaa'iin godhotteeti daawwattoota duratti illee kakattee jirtanii beektaa miti ayyaa'iin godhuu nagayaan barbaadaa jettee jirtaa miti akkuma nagayaa fi fayyaa fi nagaa wanti hin barbaadeetti sanitti naguma akkuma itti deemu jirtu kana deem malee arraan booda yaa'ii seentee kanama bultii namaa seenii diigaa bultii namaa jidduun seenaa sammuu ta'e keessaa fi akkuma dogongortee dogongora kiyya beekeetiin as garagalee dhiifama daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa fi Khaalid illee Abdillee namayyuu dhiifama gaafadhee jettee inshaallah ta'ala daawwattoota kamtoota kiyyaa gaanii agartanii nama tokko eega dogongoree egaa dogongora isaa kana if duuba deebi'ee ilaale wanni kun narraa toltii narraan bareedduu eega jee tokko bari ilmi namaa gaajjalumaa hafan jechuudha. Khaalidis ga'aan bikka kana na aarsee Khaalidis silaarri bikka kana irratti Khaalidarra nuti nama ol dhageewu tokko nama saahiba tokko nama waliin nyaate jechuudha. Isaa Mustafallee hedduu waliin nyaanne jechuudha ni beektanii daawwattoota kamtoota kiyya laakiin ammoo Khaalidarra na dhagahuu dhabuu kiyyaaf itti aare aadiidhame itti naadhusillee garaa gubatee ni tumame waa meeqa godhame jeetiin ifuma keessa callisee galliqimsee osoo malee akkasuma urjiilleen tumamtee jirti isiilleen tumamtee akkasuma mana haakimaalee dhaqee if yaalee ture itti gaafa sanuun na cabeedhan jetti daawwattoota kamtoota ilma namaa eega dogongora tokko dogongoree dhiifama naa godhaa rabbi jecha jee eega rabbi jecha kadhatan gaajoolleen tun Khaalid bikka kana na didee harkana darbee na dide gaaman guddoo hundatti arganii jechuudha manatti anis harkana darbee na didee hin dhufuu naan jee ture ani dhufuu hin danda'u dhiifama narraa ta'e naan jee ture gaa'e
akkasi daawwattoota kamtoota eegaa waan daawwu isin du'aa matee isanii nu cinaa dhaabbadhaa du'aa nu godhaa inshallah ana mallee waan isaan amma inni bilooti yoo bira geesse bakka jiru Khalid na dhagee yoo nageenya barbaade nageenya barbaade ati lolimmee angonni ni simu lolimmee lolli faayidaan qabu lolli arrallee barullee hojjisu waan hin jaati afaan tolaatiin Khalid viidiyoo teenyatan yoo gartee yoo viidiyoon tun dhugaan sibira geesse Khalid gallakkisi Mustafa wanne tu gootu jirtu mucaa kana irraa kafaladheette akkasi cabeexxe kun waa meeqa godhu jirta mucaa kana teeti rabbii jeeti mucaa kana gallakkisi anu mallee jarri kunis rabbii jee dhiifama akkuma nu godhan anillee rabbiin sigaa rabbumaa jeeti mucaa kana gallakkisi Khalid kalas wanni wal cafaqaa wal faayidata kan qabdu sinjee jira Khalid ni beeta ilmaan guddifatta bultii qabda isaan kun arra yoo waan fedhan su godhanii bikka kana sagatu waan fedhan su godhanii sirratti waan fedhan sirratti wandalaatti jedhanii beeta miti ijoolleen tun waan feete sirra hojjette waan feete balleessite sila deemuu dandeessi ni beeta miti uccu isaanii qofaas keessaa qaban ni beeta miti tanaafu ilmaan keeti yaadi bultii teeti yaadi gurbaa mucaa kana gallakkisi ni beeta dubbiin isaan irraa kaate ni beeta dubbii urjii irraa kaate ni beetan daawwattoota kamtoota kiyya tanaafu awwanni sinjoo Khalid atillee obboleessa kiyya saahiba kiyya ammallee ani aarallee sittin qabu isin tolletti aaran qabuuni nagee akkuma nageenyi jiddu buun barbaada arallee barulleedha gallakkis mucaa kana yoo viidiyoon tun sibira geessee kataa'utu jiraatte yoos dhageega miyoos dhage daruurii dhagaa gadhiisi nageenya barbaada nagaan jiraachuu barbaada jennaan gadhiisi daruurii gadhiisu dhimma itti qabdu wanti mattu qabdu nama saraan ajjeessa namni nama warra ajjeese namni nama warra ajjeese dhiifama guddumaan nama jiddu fixaa Khalid keenya loo samaa abdu ganama ndi tokko gowwummaa qabdee nama dhaabbata boo nama gowwummaatu waan takka qabi gadhiisuun bee ati horii afaan lafa dee tasgabbaay urjii naman hin arrabsin tasgabbaay meesumatti dubbo jira garee fuutiti hin lolin wanni inni godhu hin jiru Khalid Mustafa wanni inni godhu hin jiru arrallee barullee waa takka hin godhuuti tolaan nagayaan rabbi achi gallakkisee jechuun jirra sila yoo yaa'ii kaate si beeka innillee yoo yaa'iidhaan achitti ol kaate si beeka innillee saniifu sawwalaalee kanatti godheemi sawwalaateetimi baga godhe aadi rakkoon qabutti sodaachuu miti sodaafi miti horiillee miti nagee buusuu fi kabajaa fi dhiifama ittan isin ol baatanii waan biraatii miti arra osoo Khalid arra rakkoon qabu wayyee baga waan akkanaa daleetii nallee dhaga'uu dhabde lamaan nyaam rakkoon qaba bifa qaaliidha viidiyoon tun yoo sibira geessee kata'u jiraatte yoos gaafa sibira geesse viidiyoon tun mucaa gallakkise rabbii yeete akkasitti tumuun san inni illeen sutume dhugaadhaa nuti illeen urjii cafeeni gaafa sanii ni beete jechuudha irraa kafalleedhaan geessiin akkas goosifte sanii arra gaatee Mustafaallee akkas daraniin godhaa jechuufi harkaa qabdaa miti dila kan hin cafaqiniiti innillee akkuma gaafatti ilma dhiiraati maarreetti san lasqaa afaanitti godhee lasqaa afaanii godhee mucaa kana maali naasa hafuura qatti gootee ما أكملت هذا بدو أكنا ده وطوط خيادك أبدو مرفض ورجي أيوة Khalid قديسي عواني برباد جرو نجين يتي ولا تخن خاينا بياخو هنجرو قديفتو قديسو بانان عن سيف هنجرا أنا سيجر مصطفى دي وقديسي تي تمام أنا فتي والفام أنا سلالا لا عتي دي رانا لا نفسي والفام تمام خلاص أنا كنا ده وطوط خمتو تخيا هنجر يعني ده بفنّي Khalid قال لك كيس خلاص طولان قال لك كيس Khalid أسو جرجرين نبون أمّا اللي أسو بلتي تخيسة يعني ستين سنة قال لك كيس غربا